Hello student, in last class we have seen the definitions of position, distance, displacement, and also we have seen that the difference between distance and displacement. Today in the Unit 3 part 2 we will see the average speed and the instantaneous speed. Hello students, at the end of these topics, you should be understand what is the difference between average speed and the instantaneous speed, and also compute the average speed of the body moving in straight line covering certain distance in the given time. Estimate the speed of the moving bodies in your surroundings. Let us define what is speed. Saffisa jechuun maal jechuudha? Speed is a scalar quantity that describes how fast a body moves. Saffisa jechuun qaamolee fiizikaalaa kallattii kan hin qabne ta'ee maal ibsaa? Wantoonni yeroo socho'an hammam akka isaan ariifatan argisiisa yookiin hammam isaan akka saffisan. How fast body moves, wanti socho'u tokko hammam saffisaa jira yookiin immoo hammam socho'aa jira kan jedhu saffisa jenna jechuudha. Okay? We have seen in the last class what is the definitions of the motion. The motion is the change of position when an object is moving from one point to another. That is the change of position. So the continuous change of position is called motion. So when an object is moving, it is change the speed. So the speed describes how fast that body moves. Okay. Speed is the rate at which an object changes its location. Okay. Speed is the rate at which an object changes its location. Okay. Sa'aatii deemsaa keessatti wanti tokko bakka isaa yeroo jijjiirutti sa'aatii sana keessatti hammam akka inni bakka sana hammam akka inni bakka sana jijjiiru yookiin immoo saffisa maaliitiin akka inni jijjiiru kan nuti ittiin ilaallu saffisa jenna jechuudha. In another words, speed is the distance covered moving body per unit time. Kana jechuun fageenya adeemamee hiruu sa'aatii itti fudhate jechuudha. Saffisa jechuun fageenya adeemame hiruu yeroo itti fudhate jechuudha. So the speed is distance covered, fageenya adeemame by moving per unit time. Okay. So the SI unit of speed is meter per second. Okay. Meter per second dha. Kana jechuun speediin v-dhaan bakka buusna kaldhabeedha yookiin kallattii kan hin qabne waan ta'eef gubbaasaa xiyyi hin jiru. Xiyyi gubbaasaa jira yoo ta'e kallattii qabachuudha. Kun garuu simboolii v qofa waan ta'eef kallattiin qabu yuunitiin isaa immoo meetir per sekondiidha. Standard yuunitii isaati jechuudha meetir per sekondiini. Haa ta'u malee yuunitiin kan biroo kanneen akka kiloomeetir per haawarii fi miili per haawariin illee ni jiru jechuudha. Okay, when we describe the speed as a mathematical equations, kallattii calculation herreegaatiin yeroo ibsinu, speed is equal to the distance traveled by time taken. Okay, fageenya deemame jala yeroo itti fudhate, or distance over time is equal to speed. Okay, this speed is represented by v and the distance is symbolized by s and time is represented by t. Okay, so the SI unit of speed is
meter per second. Meter per second. Okay. Don't forget. Remember, speed is equal to distance traveled over time taken. Okay. What is average speed? Okay. If you know the speed, it is simple to calculate the average speed. Okay. Speed and average speed are not the same. Also, they are derived from the same formula. Speediidhaa fi average speediin formulaa tokkorraa derived yoo ta'an iyyuu garuu maalidhaa tokko miti jechuudha. Don't take as the same value of speed and average speed. Okay? Speediidhaa fi average speediin gargaridha jechuudha. The average speed is defined as total distance traveled divided by the total time it takes to travel the distance. Okay? Bakka tokko kaatee bakka biraa ga'uudhaaf. Okay? Bakka tokko kaatee bakka biraa ga'uudhaaf maalidhaa? There is different distance. Okay? S1, S2, S3, S4. For this also, time 1, time 2, time 3, and time 4. Okay, so the average speed is the total distance traveled S1, S2, S3, and S4 by total time taken, or a T2, T1, T2, T3, or T4. Okay, so the mathematical equation used to calculate the average speed is described like this. Average speed is equal to the total distance covered by total time taken. Okay, so V average is represent average speed is equal to S total is equal to total distance covered over T is equal to time taken. So the SI unit of average speed also the same with the unit of speed, that is meter per second. Okay, kana jechuun egaa speediidhaa fi average speediin tokko miti jenneerra. Average speediin fageenya waliigalaa yeroo itti fudhateef hiruu qabna jechuudha. Fageenya waliigalaa yeroo itti fudhateef yoo hirre average speedii arganna jechuudha. Okay. What is instantaneous speed? Instantaneous speed. The speed at any specific instant is called instantaneous speed. Okay? Mee fakkeenya tokkonii isinii kaasa. Objektiin tokko bakka kanaa ka'ee bakka kana ga'uudhaaf saffisa garaagaraa qaba. Saffisni bakka kana jiruu fi saffisni iddoo kana jiru gargari jechuudha. Poointii kanarratti yookiin immoo bakka xiqqoo kanarratti deemsa xiqqoo tokko keessatti specific goonee bakka kanarratti yoo fudhanne saffisni isaa meeqa yoo jenne instantaneous position speedii ta'a jechuudha. Speediin instantaneous speed jechuun distaansii xiqqoo tokko irratti yookiin immoo distaansii waliigalaa irratti osoo hin taane utuma deemuu oddoo ta'e tokkotti speediin nuti consider goonu sun instantaneous speed jenna jechuudha. To calculate instantaneous speed, we need to consider a very short time interval. Sa'aatii xiqqoo keessatti, sekendii xiqqoo keessatti deemsi wanta sana deemee keessatti saffisa isaa kan nuti safarru sun egaa instant jenna jechuudha. Instant is very small amount. For example, a school bus undergoes change in speed. Okay? Fakkeenyaaf calculationiidhaan yoo ilaalle okay.
calculationidha yoo ilaalle instantaneous speediin maal ta'a? Is equal to instantaneous speed is equal to short distance traveled over short time jechuudha. Kun egaa maal isinitti fakkaata? Wanti tokko bakka tokko ka'ee bakka biraatti yeroo socho'utti taayimii xiqqoo tokko keessatti fageenya xiqqoo inni deeme sana yoo hirreef instantaneous speed jenna jechuudha. Sana jechuun taayimiin keenya baay'ee xiqqoodha jechuudha. Okay? Instantaneous speed is equal to change of small distance or small distance over small time. That means this small time change of t is approximated to 0. Gara 0 tti dhiyaata jechuudha. Change of time in gara 0 tti kan dhiyaatu it is very small amount of time jechuudha. Kana jechuun instantaneous speed jechuudha. Kana jechuun average speediin xiqqaachaa gaafa deeme instantaneous speed ta'a jechuudha. So instantaneous speed and average speed are both scalar quantities. When you solve the average of all instantaneous speed that occur during the whole trip, you will get the average speed. Kanaafiyyuu instantaneous speediin walitti dhufee maal ta'a? Average speed ta'a jechuudha. Average speediin keenya immoo xiqqaachaa yoo deeme instantaneous speed ta'a jechuudha. Okay, let us calculate this example. The example 3.2 says that a car covers a distance between two towns, okay, which are 80 kilometers apart. If it takes car in 1 hour and 30 minutes to travel between two towns, calculate the average speed of the cars in meter per second. Kana jechuun barattoota magaalaa lamatu jira. There is two towns. Magaalaa lamatu jira. Magaalaa sana gidduu fageenya kiiloomeetira 80tu jira. Fageenya kiiloomeetira 80tu jira. Konkolaataan tokko magaalaa tokko gara magaalaa isa tokko dhaquudhaaf sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 30 itti fudhatee jedha. Haa ta'u malee sa'aatiin tokkoo fi daqiiqaan 30 kun average speediidhaan calculate yoo goone meetir per secondiitti meeqa ta'a jedha. Meetir per secondiitti meeqa ta'a? Kana jechuun maaltu nuu kenname? Maal gaafatamne jennee gaaffii keenya sirriitti understand gochuu qabna jechuudha. Okay? A car covers a distance between two towns which are 80 kilometers apart. This is distance. Okay? Distance meeqa qabna jechuudha? 80 kilometers. Fageenya magaalaawwan lamaan gidduu jiru. It takes car 1 hour and 30 minutes. Yeroon konkolaataa sana itti fudhate sun immoo sa'aatii tokkoo fi walakkaadha jechuudha. Magaalaa sana tokkorraa gara tokko dhaquuf sa'aatii tokkoo walakkaa itti fudhate jechuudha. Maal nu gaafate? Calculate the average speed. Average saffisa. Average saffisa sana maaliin calculate godhi jedhe? Meetir per secondiidhaan calculate godhi yookiin immoo unitii sa'aatiin calculate godhi jedhamne jechuudha. When we see the given this S or distance is equal to 80 kilometers, that means 8000 meters. Kilomeetira 80 meetiratti gaafa deebisnu 8,000 meetira ta'a jechuudha. Taayimiin keenya immoo 1 hour fi daqiiqaa 30 gara sekondiitti deebisuu qabna jechuudha. 1 hour jechuun maal jechuudha? 60 minutes jechuudha. 1 hour is represent 60 minutes plus this 30 minutes is equal to 90 minutes. Daqiiqaa 90dha jechuudha totaalinsa. Daqiiqaan 90 kun immoo gara sekondiitti gaafa deebinu 90 minutes times 60 seconds is equal to 5400 seconds jechuudha. Kuni secondii keenyatti taayimii keenya kana deebisnee jirra jechuudha. Okay, after that what is required? The average speed. Average speed is our required. When we solve under the solution,
average speed is equal to the total distance traveled over the total time taken. Okay? Kanaaf egaa asitti total distance keenya meeqa jennee? It is 8,000 ziga and add 0. Okay, add 0. 8,000 over the total time is 5,400. It gives 14.81 meter per second. Okay, this is the speed which is required. Okay, then let us come to the next example. Okay, the next example says that how far does a student walk in 1.5 hours if her average speed is 5 meters per second? Look this question. How far does student walk in 1.5 hours? This is time. Okay, time qabna jechuudha. If her average speed is 5 meters per second, average speed qabna jechuudha. Maal gaafatamne? How far? This is distance. Distance gaafatamne jirra jechuudha. Barataan tokko sa'aatii tokkoo fi walakkaa saffisa 5 meetira per secondiidhaan yoo adeeme hammam deeme jechuudha. Hammam deeme. Let us consider the given. The given is 1.5 hours. 1.5 hours is equal to 1.5 times 60 minutes times 60 seconds. This is converting this hour to seconds. This is 5,400 seconds. The other one is average speed. The average speed is equal to 5 meters per second. So what is required? The required is the total distance traveled. The total distance traveled is equal to the total distance traveled is calculated from the average velocity. Okay, no, the average speed. Okay, we calculated average speed is equal to the total distance traveled over the time taken. So from derive this distance, when we derive this distance from these equations, this STOT or the total distance is equal to the average speed times the time taken. Okay, when we replace the values, this average speed is equal to 5 meters per second and the time is 5,400 seconds. The answer is 27,000 meters. This is the total distance students traveled. Okay, students, our class is end. Class keenya xumurree jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Subscribe, share godhaa. Class keenya itti aanuun hamma wal arginutti yeroo gaarii isiniif hawwina.